kee kan ta'e baroota jijjiirtee ofii kee kan hin jijjiiramne waan hundumaa dabarsitee ofii keetii bara baraan teessoo keessa guddaa isa aangoo qabeessa irraa mootummaa keef aangoo kenne itti fufee dhaloota amma dhalootaatti kan jiraattu waaqaaf lafaa galanni siif haa ta'u. Gargaarsa kee narra dhageenye situ jabaa ta'eetu jabina keen dandeettii keen aangoo keen nu gargaaree har'aan nu ga'e malee nuti jabaa taanee nuti humna qabaannee nuti dandeettii qabaannee miti kan har'a dhageenye keessa dhokannee bara hamaa bara rakkisaa bara ulfaataa bara sodaachisaa keessaa baraaramnee har'aa taanee dhaabannee si galateeffachaa jirra. Ilma kee Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan bara hamma bara baraatti siif haa ta'u. Yeroo kana immoo gooftaa carraa nuu laattee qooda nuuf laattee dubbii kee akka dhageenye dubbii kee kanaan immoo akka fayyinu hidhaan keenya akka hiikamu ba'aan keenya akka nurraa ka'u dhukkuba keenyatti akka fayyinu sagaleen kee yaa gooftaa kallattii adda addaan nu bira ga'aa ture nu bira ga'aas jira ammas si dhaga'uudhaaf walitti qabamne waltajjii kana keessatti hojii gurguddaa hojjetteetta. Hidhaan namootaa hiikameera, wanjoon ijoollee keerraa cabeera, abaarsi ijoollee keerraa cabeera, dhukkubni hamaan ijoollee keerraa ka'eera, hidhaan bara dheeraa ijoollee keerraa hiikkateera. Ammas humni sagalee kee keessa jiru hin hojjeta. Inni fageenyaan hin daangeffamne, inni haalaan hin daangeffamne. Sagaleen kee akkuma jedhu laftiif guutummaan lafaa kan Waaqayyooti. Waaqayyoo guutummaa lafaa irratti mootiidha waan ta'eef faarfannaa haaraadhaan isa faarfadhaa jedha. Eeyyee ati guutummaa lafaa irratti gooftaadha. Guutummaa lafaa irratti mootiidha. Addunyaa kana situ qofatu mo'aadha. Si qofatu jabaadha. Si qofatu guddaadha. Si qofatu waaqa. Si waaqessuudhaaf immoo walitti qabamne. Na waaqessaayidha sagalee keetu. Ati ana Waaqayyo waaqa keef hin hojjetta. Ani immoo midhaan kee bishaan kee nan eebbise. Eeyyee gooftaa hin waaqeffamtaati. Mana keenya keessatti si waaqeffama. Bara keenya irratti situ waaqeffama. Jireenya keenya irratti situ waaqeffama. Nu kan biraaf hin sagannu, kan biraa hin waaqessinu, kan biraaf ulfina hin laannu. Ulfinni kanuma keeti. Waaqummaan, guddummaan, jabinni, mootummaan kan keeti. Si waaqessuudhaaf dirree kana irratti waltajjii kana irratti walitti qabamnee jirra. Ati nu gidduutti waaqeffami. Ati kabajami. Ol jedhu. Ati ulfina argadhu. Ulfina kee saamuu kan barbaadu. Ulfina siif ta'u ofiisaaf gochuu kan barbaadu. Aangoon dukkanaa sun inni ergamootaa hangafa ergamootaa ture. Ulfina kee tuquu gaafa barbaade. Mootummaa keetti, waaqummaa keetti bu'uu gaafa barbaade. Ulfina isaaf kenname iyyuu dhabee inni gad darbatame sun. Har'as ulfina siif ta'u, waaqeffamuu siif ta'u, sagadamuu siif ta'u, galateeffamuu siif ta'u, ofii isaatiif godhachuu kan barbaadu. Qilleensa kana irratti humna adda addaa ramadee kan jiru. Aangoon dukkanaa, ergamaan dukkanaa, humni dukkanaa, hafuurri dukkanaa heelaa faaraa laatiyaa boosu. Qilleensa kana keessaa kan qabame haa ta'u. Mana ijoolleen kee jiran, biyya ijoolleen kee jiran, ola ijoolleen kee jiran, magaalaa ta'u baadiyyaa, bakkee haa ta'u mana. Ulaataa ani amma sagalee kee kana dhaggeeffatanii akka isaan sagalee kee dhaga'anii ittiin hin fayyine, dubbii kee dhaga'anii akka isaan ittiin hin hiikamne, dubbii kee keessa eebba jirurraa akka hin hirmaanne, yeroo isaanii qabuu kan barbaadu, sa'aatii isaaniif ati laatte, yeroo isaaniif laatte, guyyaa isaaniif laatte, dura hatuu kan barbaadu, inni hataan sun hooraalaa diiyaaboos, beelaafaaraa diiyaaboos, inni hatuu bare sun, inni ajjeesuu bare sun, inni qaluu bare sun, inni nyaachuu bare sun, fuurri dukkanaa humni saatnaa'een maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa maccaan qilleensa kana keessaa humniif aangoonsaa kan dhaame haa ta'u, reensaa kan cabe haa ta'u. Loolaa baabaa shiyaalabuus. Maqaa gooftaa Yesuusiin nan dhaame yeroo kanaa kaasee ijoollee keerraa kan dhaame haa ta'u. Sammuu ilmaan keerraa kan dhaame haa ta'u. Haalaan kan rakkisu, dhukkubaan kan rakkisu, yaaddoon kan rakkisu, dhiphina adda addaatti naqee kan rakkisu. Sagaleen kee humna hojjetu of keessaa akka qabu duraa dhoksee Chila vara la dia verra bosekra da vala dia verra lora bashila da la bagadiga borea. Begeeta በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin amma narrukuta. Dhukkubaan kan danqu, namaan kan danqu, haalaan kan danqu, niitoorkii adda addaa qabuudhaan kan danqu. Sagaleen kenni fayyina, sagaleen kenni jireenya, sagaleen kenni nagaa namaaf kennu gara ijoollee kee, laphee ijoollee kee rukutee
fayyina akka laanneef kan godhu ergamaan abbaa ormaa sun humna du'aa cabsee isa ka'e mirga waaqayyo abbaa isa jiru deebi'ee isa mul'atu humna maqaa Yesuus Kiristoosiin kan dhaame'atu kan dhaame'atu kan dhaame'atu kan dhaame'atu qaa Yesuus gooftaa macca qaa Yesuus gooftaa macca qaa Yesuus nama Naazreetiin leensicha keessaa kan qabame haa ta'u furii dukkanaa kan qabame haa ta'u aangoon dhukkubaa kan qabame haa ta'u digimtiin kan qabame haa ta'u xinqolaan kan qabame haa ta'u irratti kan hojjetame jireenya ishee irratti kan hojjetame jireenya isaa irratti kan hojjetame tajaajila ishee irratti kan hojjetame tajaajila isaa irratti kan hojjetame bifa adda addaatiin kan dadhabsiisu akka isheen hin kadhanne kan godhu akka inni hin tajaajille akka isheen hin tajaajille kan godhu humni dukkanaa furri kadhachuu nama dhowwu hafuurri dubbii waaqayyoo dhaggeeffachuu nama dhowwu humni fayyisuu waaqayyoo akka nama qaqqabne humni harka isaa diriirsee jiru qilleensa kana keessaa qaa Yesuus Kiristoosiin humni isaa aangoon isaa amileen isaa looraa diyakiyaa lafa gaassee kireedee beejelee boora qaa gooftaa Yesuusiin kan dadhabe haa ta'u kan dadhabe haa ta'u kan dadhabe haa ta'u kan qabame haa ta'u qabame haa ta'u qaa Yesuusiin qabeera humna dhiiga holichaan qabeera humna dhiiga Kiristoosiin qabeera nama qaa Yesuus nama Naazreetiin qabeera fuula dukkanaa qabeera fuula abaarsaa qabeera fuula goolii qabeera fuula hangoo seexanaa qabeera fuula digimtii qabeera maqaa Yesuus Kiristoosiin qabamaa dhukkuba adda addaatti naqxee kan jirtu eelaa vaagaa diigaa lawudaa kiyaafoos dhibee adda addaan kan rakkiftu saayinesii haa ta'u asmii haa ta'u dhukkuba garaachaa haa ta'u dhukkuba mataa bowwaa haa ta'u irriba dhowwachuu haa ta'u habjuu adda addaatti naqxee kan danqitu kan jeeqtu kan boqonnaa dhowwitu nama qaa gooftaa Yesuusiin dhaame nama qaa Yesuus nama Naazreetiin dhaame nama qaa Yesuus nama looraa diigaa dibaaraa dabaasiyaa nama kana gadhiiside lubbuu kana gadhiiside jireenya kana gadhiisi mana qulqullummaa waaqayyoo kana gadhiiside isin mana qulqullummaa waaqayyoo akka taatan hin beektaniire hafuurri waaqayyoo isin keessa akka jiru jedhamee caafamee jira isa mana qulqullummaa waaqayyoo balleessuu barbaadu waaqayyoon balleessa mana qulqullummaa kana balleessuu kan barbaadu mana dhukkubaan kan xureessitu bifa adda addaan itti galtee kan jeeqtu jabina kan dhowwitu humna kan dhowwitu mogolee kan laaffiftu abdii kan kutachiiftu ergamaan hafuura dukkanaa qaa Yesuus Kiristoosiin qabame ilmaan waaqayyoorra ijoollee waaqayyoorra mucaa waaqayyoorra garbittii waaqayyoorra garbicha waaqayyoorra gaa'ela isheerra bultoo isheerra karoora isheerra sagantaa isheerra mul'ata isheerra dhiiga hoolichaan si qabeera si qabeera si qabeera si qabeera si qabeera si qabeera qabamirra qaa Yesuus Kiristoosiin qabamirra qaa Yesuus Kiristoosiin baay'ee keessa qaa Yesuusiin dhukkubaan kan itti galte nyaata kan dhowwitu riba kan dhowwitu boqonnaa kan dhowwitu nagaa kan dhowwattu mataa bowwuun kan rakkiftu an'a nyaataan kan rakkiftu bifa adda addaan hidda dhiigaa seelii an'aa qabattee keessa olii gadi kan deemtu humna maqaa Yesuusiin በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ልቀቅና ሂድ የትኛውም አጋንንታዊ በሽታ አጋንንታዊ ደዌ በኢየሱስ ስም ልቀቅና ሂድ እግዚአብሔር ይገስጽ ዋቀዮ ሲያይፈቱ ነመከነ ኬሳ ኒ ዋቀዮ ሲያይፈቱ fuurri waaqayyoo si haifatu sagalee waaqayyoo billaadha billaa dura dhaabachuu hin dandeessu billaa sagalee waaqayyooti nama keessa cirame hidda dhiigaa qabattee jirtu seelii dhandhaa qabattee jirtu keessa mar'ummaan qabattee jirtu keessa qaama qabattee jirtu kam keessa iyyuu xaragamiiti baay'ee maqaa Yesuusiin garaa ciniinnan kan rakkiftu qaama kam keessa iyyuu kan jirtu maqaa Yesuus Kiristoosiin gadameessa keessa kan jirtu mar'ummaan keessa kan jirtu garaacharra kan jirtu aradikaaloo labashee laboora labadiyaa miillarra kan jirtu harkarra kan jirtu bifa ijaan mul'atu kan madeessitee jirtu maqaa Yesuusiin maqaa Yesuusiin bifa ishee balleessitee kan jirtu fuula balleessitee kan jirtu rifeensa mataa balleessitee kan jirtu maqaa Yesuus Kiristoosiin uffatarraa kan itti dabarte feelaa gaadii gabooree leboo shiya labaala labadiya laboosiya maqaa Yesuus Kiristoosiin 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 keessaa xaragamii bayi keessaa rukutamii bayi fuurri waaqayyo gooftaa maccaa siyaa dha'u fayyafi 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 sagalee waaqayyoo fayyina sagalee waaqayyoo nagaadha sagalee waaqayyoo boqonnaadha sagalee waaqayyoo aara nama galfachiisa sagalee waaqayyoo keessa jireenya jira
qilleensi jireenya hafuurri jireenya qaa Yesuus Kiristoosiin sitti haagal iddootti laaftee jirtu kadhannaa kan dadhabde tajaajila kan dadhabde kan nuffite abdii kutannaadhaan humni sitti gale kamiyyuu amma dhiiga hoolichaan si gadhiisee adeemu si gadhiisee adeemu loora diika lavara secreti bede bora bashia ora lavara labadia lavosia በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ይቅለጥ የትኛውም ደዌ የትኛውም የበሽታ ኃይል የትኛውም እርግማን የትኛውም ከርስ የትኛውም የጨለማ አሰራር በኢየሱስ ልቀቅና እግዚአብሔር የቃሉ ሰይፍ ይቁረጥ የቃሉ ሰይፍ ይውጋ የቃሉ ሰይፍ አሁን ይምታችሁ ከላቸው ላይ ነፃ አውጡ በጌታ በኢየሱስ ብልሰባ በከ ጅርተኒ ሂከማ ቃ ኢየሱስ ፍረባ ቃ ኢየሱስ